Hello? Kattani? Magi. Hello. Hello? Dhageta? Hello. Hello? Hello dhageettu? Hello guys, kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya egaa ibsishaa goon gurbaa kana waliin ala bahee bashannana yookaan taphaaf yeroo inni ala bahutti akka carraa ta'ee kaameraan harka isaa irratti argame ibsishaan goon poolisiin Masrii yookaan humni tika Masrii qabdee jirti jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhuma sagantaa kanaatti nu waliin turaa nu hordofaa isiniin jaa. Gurbaachi gurbaa waa inni galee gurbaan galee. Maal asootamee walumaa ija safaata akkanaan fedhu. Mee gurbaan galee jechuudha. Wajjiniin bahanii wajjiniin deemanii ibsaan biyyan beeku akkamitti ofiisaatti dhiisee baqatee gurbaan kun isa qofitti akka inni qabamu godhee waraqaallee fudhatee manaan bahanii dhaarti makiinii. Mee hanga dhuma sagantaa kanaatti nu waliin turaa. Wallaahi garaa isin nyaata. Baaneen waraqaa kan qabu leen. Ndee ramme dhiisee fiigeessu fiigacha gabbee natti fakkaata. Fiigachaa maka gabbee osoo gadi bahin jiru gabbaatan. Maal jettu dhiisee fiigeessuun afaan hin beeku waraqaa harkaan qabu innillee afaan hin beeku maal dubbatamee rabbisu gaariidha akkumatti poolisii. Wantoota akkasii kanarraa of eeguun barbaachisaadha. Inni viizitiidhaan biyya sana jira. Turtii ja'a qofitti qaba jechuudha. Sunuu bakka murtaa'e hunda seenuun barbaachisaa miti. Haalli jireenyaa gaarii miti. Lolli biyyoota garaagaraa keessa jabaatee jira. Inni lammii biyya Faaris ta'a yookaan lammii biyya Faransaay ta'a. Kaayiroodhaa maal godha? Ammaasis Kaayirootti namni dhalataa yookaan lammii Itoophiyaa ta'e akka barbaadetti socho'uu dhiisee jira baqataanuu. Inni immoo turistiidhaan dhaqee kana hunda turee magaalattii keessatti ammaasis wanti ajaa'iba isinitti ta'u magaalattii keessa kaameeraa qabatanii sossoo'uun gonkumaa hin danda'amu. Yakka guddaadha. Biyyattii keessa magaalattii keessa kaameeraa qabatanii sossoo'uun hin danda'amu. Inni immoo yeroo sana egaa ibsishaan koo yuutuubara waan ta'eef kaameeraa harkarraa dhabuu hin qabu. Kaameeraa qabatee deema jechuudha. Yoo kan yaadattan ta'e waggaa 2 dura birraa inspire gaafa akkasitti hin beekamin dura kaameeraa qabatee otoo magaalaa Kaayiroo keessa deemu qabamee achi buuteen isaa dhabamee hidhaa ji'oota muraasa hidhamee ba'e jechuudha. Yaadatta yoo ta'e. Isin galee ammas ibsishaan goon akkasumatti butame jechuudha. Silaa gurbaan amma dhiiseen baqadhe jedhu kun itti dhiyaatee inni baqataallee miti keessummaadha ziyaaraaf dhufee jechuu qaba ture. Biyya Masriitti namni yoo afaan hin beekne fakkeenyaaf waraquma isaayyuu danda'anii dubbisan irra guddaa jarri arabeeffa dubbisan waraqaan isaa ingiliffa waan ta'eef rakkoodha jechuudha. Hin ta'u wanta akkasii. Ibsishaa gooma rabbiin haa baasu ni baha guyyoota muraasa keessa ni baha hin turu. Yeroo sanatti lammii biyya Faarisummaa waan qabaateef isiin pooyintiin inni akka inni itti qabamu sababaa ta'e lammummaa Itoophiyaa qabaachuudha. Lammii Itoophiyaa ta'e lammii biyya dhalataa Itoophiyaa namni ta'e lammii Faaris namni ta'e biyya kana keessaa maal godhaadha jarri of sodaatanii Itoophiyaa hin shakkan ni sodaatu baay'ee kanaaf to'atanii jedhee yaada guyyaa muraasa booda ni gadhiisan jedhee yaada inshaallah. Arabiitamiin irraa dubbadhaan silaa qabaadha iyyuu fiiguma carraan hin qabu. Carraa an qabu fiiguudha jedha. Maal kun gowwaan namaa? Keessummaa dhiiftee fiiddaa? Maal kun majnuuniin jedha bara. Akkamitti keessummaa nama fuutee gabbaate dhiiftee fiidda? Yeroo addunyaan walitti laaqamtee barri keessan cufadhaa, afaan keessan cufadhaa, nagayaan tahaa, biyyarraa biyyatti hin godaaninaa, deemsarraa deemsatti dhiisaa tahaa jedhamu keessatti biyya ofiisiitiif haalli nageenyaatiif fakkeenyaaf Masriin amma yeroo ammaa kana keessatti kara gortu dhabdee rakkataa jirti. Yookaan Ameerikaatti cittee Israa'eliin wanni yookiin Ameerikaatti citaan jirtu yookiin immoo kara Iraanis goraan jirtu. Biyyoota dawlaa Arabaa keessaa biitii jidduu of dandeetan dhaabbadha jettee jinqamaa jirtu Masrii qofa jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoonni akka Arabaa, Saawud Arabiyaan, Dubaay, Kuweet, Bahareen kuni Ameerikaa jala galaniiti isgoo jedhaa jiran. Agartee Israa'el Iraaniinis dhaawamaa jiran jechuudha. Masriin immoo gara lammanuu goruu dhiiftee Iraanis isii rukutaan jirtu. Isiinis Ameerikaa jala fiigaa hin jirtu garuu haala nageenya biyya isiitii fi naannawa mantiqaa isii jabeessitee eeggataa jirti. Namoota akkasii kana yoo agarte isiin hidhaa tol darbite jechuudha. Yookiin Mosaad jetti yookiin CIAdha jetti yookiin immoo dhaabbata basaasa Iraaq yookaan Iraan jettee waan sodaattuuf to'achuu malaa jechuudha. Makiin lafa dhiitte waqasaman billaa gurbaan si jecha gabbahee abbaan manaa kootii yoo inni waan tokko ta'e anaa fi ati jetteen bakka of course ta'uu qabaree isatu fuudhee gabbahee
inni biyya sana keessa waggaa lama sadii turee jira. Afaan ni beeka. Haala qilleensaa ni beeka. Bakka akkasii markataa jira. Bakka akkasii shurxaa jira. Bakka akkasii kellaa jira ni beeka. Fuudhee bakka sanarra bahuun qabu. Haala qilleensaa yeroo kana ni beeka. Abbaan manaa kootii waa tokko taanaan anaaf siin warri katteen akkas ta'uu qabu. Yoo abbaan manaa keetii waa tokko ta'e ansii jira jechuu qaba ture silaanis. Makiin akkasiin beektu boostii nama dho'iti abiibti. Wanta akkasii beekti. Let's go mee maal jettani egaa an kan na dhibee garaa na gube garuu maazirii isaa kana immaa isaa haadha isaa dubbii kana yoo makaan dhagaan namni osoo nagaadhaan jiruyyuu namni baay'ee takka rifata beektaa haala qilleensaa amma kana namni haati waan ilmoon ofii nagayaan baatee galtu itti fakkaatu maaziriin ibsaa kun yoo dhagaan amma gaggabuun isaanii beekamaan of wallaaluun eegamaan abbaan akkas maatiin akkas rifatan jechuudha agartee silumayyuu namni jaalalli kun hamtuudha biyya guddate keessaa qabdee fiddee biyya baqaasii galchite jechuudha sanaan booda gassi deebiftee jechuudha of duuba gassi deebifti jaalala jechuun akkasi. Intala shamaraa takka jedhee namni silaa karaa Ameerikaa karaa kan addaatti achi deema jennaan of duuba deebi'ee hidhaatti of darbe jechuudha. So baay'ee takka nama dhibbaa rabba baasu jedha galatooma.